Network. Subscribe, share. Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota waaybii akkam nagaa fayyaa isinin jechaa oduu yeroo tanaaf qindeeffanne kan isinitti himnu tan oduu tana isinitti himtu Andaraartuu Shaamiti. Waajjira poolisii magaalaa Naqamtee ganda duwwaa torbaatti kan hidhamee ture dargaggoon Daaneel Eebbisaa guyyaa har'aa sadaasa 2020 mana hidhaa keessatti du'ee argamuu maddeen keenya Naqamtee irraa nuuf gabaasaniiti jiran. Dura dargaggoo kanaatiif sababni reebicha hamaa humnaa oliitii fi rakkoo dhala namaa irratti hin gahamuun hin malle kan mana hidhaa keessatti irra gahamaa jiru ta'ullee mala jechuudhaan dubbatanii jiran. Jawaar Mahmadii fi obbo Baqqalaa Garbaa yaaddoo nageenyaati mana murtiitti hafuu maddeen keenya nuuf gabaasaniiti jiran. Guutuu gabaasa kana Bayaan Abdujaliil akka ta'antu isiniif dhiyeessa. Jawaar Mahmadii fi Baqqalaa Garbaa yaaddoo nageenya isaaniiti mana murtii irraa hafaniiti jiran. Murtii olaanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa dhimma ugguraa qabeenya himatamtoota galmee obbo Jawaar Mahmad fa'aa jala jiran irratti murtii kennuuf har'aan tana sadaasa 2020 beellamaa qabateetu ture. Haa ta'u malee himatamtoota keessaa obbo Jawaar Mahmadii fi akkasuma obbo Baqqalaa Garbaa dhaddacharraa irratti osoo hin argamin hafuun isaanii dhagahameeti jira. Manni murtichaa dhaddacha kibxata ganamaatiin himatamtoonni kanneen maaliif akka hin dhiyaanne gaafateeti jira. Himatamtoota dhaddacha irratti argaman keessaa obbo Hamzaa Booranaa, obbo Jawaarii fi akkasuma obbo Baqqalaan haala qabatamaa amma biyyattii keessatti ta'aa jiru kanarraa yaaddoo guddaa waan qabaniif jecha beellama kanarrattis osoo hin dhiyaatin hafaniiti jiran. Haala amma ta'aa jiru kanaan miidhaan haa hafuuti yaaliin yoo nurratti taasifame biyyattii balaa caalu keessa waan galtuuf biyya kanaaf yaaddoo jecha sochii gara mana murtii kanarraa of qusataniiru jaaniiti jiran. Kanaan alattis yeroo biyyi rakkina hamaa keessa jiru kanatti dhimma qabeenya keenyaatiif jecha mana murtiitti deddeebi'uun nuuf qaaniidha jechuun mana murtiitti himaniiti jiran. Obbo Hamzaan yaaddoo isaanii kanaas caasaa mootummaatti beeksisuu isaanii himeeti jiran. Bulchiinsi mana sirreessaa himatamtoota lameen yaaddoo amma ibsame kanaaf jecha beellama kanarraa hafuun isaanii mana murtiif mirkaneesseeti jira. Isaan alattis himatamtoonni galmee obbo Jawaar Mahmad fa'aa jala jiran biroo haala qabatamaa amma biyya keessa jirurraa yaaddoo qaban dhaddacha kanarratti dubbataniiti jiran jechuudhaan abukaatoon isaanii obbo Kajiir Bulloo dubbataniiti jiran. Ni murtichaa dhimmicha ilaaluuf akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 15tti beellama biraa qabeeti jiran. Himatamtoonni galmee obbo Jawaar jala jiran rakkoo nageenyaa ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa booda uumee wal qabatee gocha shororkeessummaan himatamuun isaanii ni yaadatama. Himatamtoonni kanneen mootummaan filannoo keessaa isaan baasuuf jecha yakka isaan hin raawwatamneen isaan hirmaachisuun dhimmi isaanii furmaata siyaasaa akka barbaadu irra deddeebiin mana murtiitti himaa turan. Gamtaan Awurooppaa wanti Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru baay'ee nu yaaddeessee jedhe. Guutuu gabaasa kana akka ta'antu isiniif dhiyeessa. Gamtaan Awurooppaa wanti Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru baay'ee yaaddeessaadha jedha pirezidaantii itti aanaa Gamtaa Awurooppaa kan ta'e Joosep Boorel ibsa fuula marsaariitii gamtichaa irratti baasaniin wanti Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru cimsee yaaddeessaadha jedhan. Qaamolee hunduma biyyoota ollaa Itoophiyaa dabalatee hundumaa hir'isuu jechoota dubbii hammeessaa dhaabu. Loltoota bobbaasuu wal tuttuquudhaan dhiisuu irratti hojjechuu qabu kan gocha dhiisuun ammoo biyyattii akkasumas naannichatti guutumatti akka boora'u taasisa jedhan. Ibsa gamtichi kun marii biyyoolessaa qaamolee siyaasaa hunda hirmaachisee gaggeessuu waliigaltee biyyoolessaa uuma yeroo kamiyyuu caalaa amma barbaachisaadha jedheera. Kun uummanni Itoophiyaa egeree dimokiraatawaa fi badhaadhee akka qabaatan gochuudhaaf furmaata humni yookaan humnaan sodaachisuudhaan filannoo ta'uu hin danda'u jedha. Gamtaa Awurooppaa kun riifoormii Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru cimsee akka deeggaru humni kan milkeessuufis ammoo daandiiwwan tokkicha mirgoota naannoo kabajaa olaantummaa seeraa ogeessuudhaan jedheera. Kan taasisu ammoo filannoo bara 2020 akka bilisaa fi amanamoo taasisuuf wabiidha. Muudamni mootummaa federaalaa naannoo Tigraay jidduu jiru dabalaa dhufuun inni tokko isa kaaniin seera qabeessaa miti waliin jechuudhaan fudhatama wal dhorkuu itti fufeera. Dhaabbanni waa'ee wal dhabdee qoratu International Crisis Group muudamni mootummaa federaalaa naannoo Tigraay jidduu jiru cimee walitti bu'iinsatti ce'uu mala jechuudhaan onkololeessa 30 bara 2020 ibsa baasee ture. Muudamni qaamolee lamaan jidduu jiru hammaachuun dura yaada furmaataa ta'uu malu dhiyeesseera. Yaadni furmaataa ijoo dhiyaates qaamolee lamaan haaldureewwan kaawwatan salphisanii mariidhaaf gattaa'u akka qabanidha jedhe. Godina Harargee ba'aa aanaa Kombolchaa Araddaa qeerransaa keessatti sababa lagannaa gabaa marsaa shanaffaa qeerroo Oromootiin labsame wal qabatee namoota hedduu hidhanii jiraachuu maddeen keenya nuuf gabaasaniiti jiran akka ta'antu isiniif dhiyeessina.
godina Harargee Bahaa Hombolchaa Araddaa Qeeransaatti sababa lagannaatiin namoota karaa irratti argan daa'ima umrii lamaatii hanga manguddoo waggaa 70tti karaarraa guuranii manneen isaaniitti guuranii hidhaa jiran sababa lagannaa kanaan namoota hanga ammatti hidhaman keessaa namoonni 11 maqaan isaanii akka armaan gadii kanatti Rablaa Majiid, Murtii Jamaal, Ibsaa Jamaal Abraashoo abbaa isaatii wajjin, Jamaal Abraashootii wajjin, Jamaal Abdallaa Bakar, Ahmad Hassan, Seenoo Imar Rooblee, haadha Jaafaree manguddoo umrii 70ti. Seenoon Kubraa Muummee Hassan, Xayyaaree Ahmad Shaam, Tawfiq Muhammad Abdoo, barsiisaadha Tawfiqeen. Barsiisaa Tawfiq Muhammad Abdoo, Shamshaddiin Aadamee, mucaa umrii lamaa daa'ima umrii lamaa haadhaa fi abbaa qeeraa dhamnaan daa'ima karaarraa fuudhanii kutaniin daa'ima umrii lamaa jechuudha. Maqaan isaa Turjumaan Xaahir Ahmadii abbaa isaatii fi haadha dhamnaan mucaa fuudhanii kutaniin mucaa daa'ima umrii lamaa. Akkana jirti bilchiginaan ajaa'iba. Ajjechaa dhiyeenya Oromiyaatti raawwatame jabeessinee balaaleffanna jedha ibsa ABO'n sadaasa 3 bara 2020 baase lalisaa sabaa guutuu ibsa kana akka ta'amti isiniif dhiyeessa. Ajjechaa dhiya Oromiyaatti raawwatame jabeessinee balaaleffanna jedhan ibsa ABO'n sadaasa 3 bara 2020 baaseen guyyaa dheengaddaa sadaasa 1 bara 2020 dhiya Oromiyaatti lammiilee irratti ajjechaa raawwatamuu miidiyaalee irraa kan dhageenya yoo ta'u ABO'n ajjechaa kana sagalee jabaadhaan akka balaaleffatu hubachiifna gadda cimaa itti dhagahamuus ibsa. Akkuma tanaan dura jedhamuun aadeeffametti qaamni mootummaa ofiin jedhu ajjechaa kana humna TPLF fi ABO shaneetu raawwate jechuun ibseera. Jaarmayaan ABO shanee jedhamee beekamus ta'e kan maqaa kanaan of waamu garuu barbaanne dhabne namoota Itoophiyaaf ta'e hawaasa addunyaaf eenyummaan jaarmayaa maqaa kanaan himatamanii jiru ifaa miti. Gochi kunis gochoolee fakkaatoon raawwataman marti qaama walabaa fi amanamummaa qabuun yeroo gabaabaa keessatti qoratamee warreen ajjechaa kana miidhanii fi ummatoota Itoophiyaatiif akkasumas hawaasa addunyaatiif akka ifa ta'u gaafanna. Kanaan ala qaamonni hundi odeessa ummataa walitti buusuu fi saboota jidduutti wal shakkii uumuu bifa kamiinuu facaasurraa akka of qusatan dhaammanna. Maayii irratti jeequmsaa fi rakkoon nageenyaa lammiilee nagahaa jiru xiyyeeffannaa jabaa argatee furmaanni itti laatamuu baannaan irra hammaataa akka deemu ABO'n ibsa baaseen hubachiisuun kan yaadatamu yoo ta'u balaa argaa jirru kana hambisuuf lammiileen Oromiyaa jeequmsa caalarraa baraaruuf furmaanni tokkichi mootummaa cehumsaa biyyoolessa Oromiyaa ijaaruun waan ta'eef lammiileen hundi akka qooda isaa gumaachan waamicha keenya irra deebinee haareessina. Irra deebi'uudhaan ABO'n dhiya Oromiyaatti lammiilee irratti raawwatameef tana duraas bifa falfakkaataan dhaqqabe hunda sagalee jabaadhaan akka balaaleffatu hubachiisa. Maatii fi firoota warreen lubbuu dhabanii akkasumas nagaa jaalattoota hundaaf jajjabina hawwina jedha ABO'n ibsa baaseen. Talagaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asimarratti kan Hero Media Network. Subscribe.